Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashaman kafuune jaalatamtoota fi kabajamtoota zulaamaa shoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin biraa jiraatu. Jaarallee meeshaalee hedduu babbareedaa ta'e kwaalitii ta'e ofii keenya oomishni qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Maashaallah nam tokko waan isin garraamu. Nam tokko maannaan jedha meeshaan akkamiti meeshaan isin oomishtan waan haarawaa wantaniif jecha meeshaan keessan yoo akkasi kwalitii akka duraa san ta'uu baate hoo namni jedhu nama hedduutu jira as biratti jechuudha wanti isin beekuu qabdan namni wanti irra ofiitiif hojjatuu fi ka duraa san caalchisee kwalitii san caalu oomishuudhaaf malee wanta biraatiif himti jechuudha dhiisee kan ofiiti banatuu fi daran kasan caaluu hojjechuu qaba ammoo namni ol deema malee gad deema ka duraa san caaluu qaba jedheeti malee wanta biraatiif himti nam tokkoof deebiin ta'a jedhee yaada asumaan subscribe like share gochuu hin irraanfatinaa isin jedha hordoftootatti yaa hunda keessanuu isin jaalladha isin kabaja video kana hiriyoota keessaniif illee share godha like tuqaa namni hunduu viidiyoon kanaaf faca'uuf na qarqaara asumaan qomsaaxinii hedduu bareedaa ta'e akkasuma biffee ajaa'ibaatii fi maal kana qofa akkasuma soofaallee jechuudha akka duratti argitan sanii qabadhee isinii dhufee jira warroonni gaafii akkasii qabdaniif jechuudha gaafii isinii ta'e yaada as biratti osuma viidiyoo waraabaa jiru gara haasaa biraa deebi'ee jechuudha waan jiruuf jecha sagaleetti isinii guutaa jira. Akkuma isin argartan kana maashaallah biffee hedduu bareedduu taate jechuudha qaamni si guutuun mastaawoti taate jechuudha akkuma isin argartan kana maashaallah balbala sadii garaa keessillee mastaawotiidha jechuudha argitanii nama kaameraa waraabaa jiru ta'ee waan kararra deemu waa hundaayyuu hin mul'isaa jira akkuma isin argartan kana sababni isaa yoo meeshaa tokkochi keessa kaan akka meeshaa lama sadii ta'ee mul'atuuf gargaara jechuudha meeshaan asin keessa kaa'amullee gara naanillee hin mul'ata gara keessanillee hin mul'ata biffeen kun mitiriin isaa meeqa jechuun keessaniin oolu mitira 150 jechuudha baay'ee guddaadha garaan isaa keessi guutuun mastaawotiidha alarraan qaamni isaa guutuun mastaawoti komodiinoo sadi qaba jala isaa kanatti argitanii komodiinoo jala argartan kana sadi qaba kajala argartan kana sadi qaba ani gajjedhee gajjechuun isaa irratti baay'ee namatti ulfaata waan ta'eef saniif dhiifama isinin jedha akkuma isin argartan kana maashaallah haaluma isin argartan kanaan akkanatti dhumatee jira jechuudha maashaallah bareede balballi sadiinuu garagaratti banama akkuma isin argartan kana mardaraan isaallee guutuun jalarraa kaasee hanga gubbaatti mastaawotiidha jechuudha mardaraan isaa guutuun jechuudha mastaawotiidha akkuma isin argartan kana maashaallah haala kanaani hojjetameera jechuudha mastaawotiin isaa guutuun isaa mardaraan isaa guutuun isaa mastaawotii ta'e namoonni barbaadan namoonni meeshaa ulfaata keessa daradarachuu barbaadan immideeffi go'uu hin dandeettan jechuudha ka meeshaa ulfaata keessa guruu barbaadan namoonni immoo meeshaa geexii babbareedduma keessa guruudhaaf akka isiniin jee isaanitti jechuudha meeshaa geexii babbareedaa keessa guurachuuf waan ulfaatu akkas ulfaatu keessatti hin guurre masbareedina namni barbaadan mastaawotii godhuu barbaadan deettanii horoomaaf garuuyyuu mastaawotii dugda duubaa irraa san mastaawotii gootanii ka garaa keessaa sana ammoo madaddaraa isaa immideeffi gootanii girgiddaa immoo mastaawotii gochuu hin dandeettanii yoo keessan dhuftan sirri isin hubachiisa jechuudha waan jiru hundaanuu biffeen kun akkuma isin argitan kana balballi isaa biffeedha madaddaraan isaa biffeedha girgiddaan isaa biffeedha hedduu bareedaa ta'e mitira 150 gatiin isaa 60 jechuudha gatiin isaa wanti isin beekuu qabdanii balbala sadii ta'e mitiriin isaa yoo qannase gatii isaa isin qannasa jechuudha inni kun mitira 150 balballi isaallee akkuma isin argitan kana balbala gurguddatee fi mitira 150 gaafa mitira 120 gootanillee balbaluma sadii ta'a gaafa sana ammoo gatii isaa isiniif qannasaa jechuudha akkuma isin argitan kana gubbaan isaallee diizaayiniin isaa akkuma isin argitan kana maashaallah haala gaariidhaan bareedee immideeffii tokkoffaa irraa jechuudha akkuma isin argitan kana hojjetamee jira maashaallah baay'ee bareeda jechuudha ofii kiyya hojjedhee osoo hin taane immideeffii kwalitii irraa dalagamee taanse qumsaaxiniidha qumsaaxiniin kun mitira 1 fi saantii 60 qumsaaxiniin kun mitira 1 fi saantii 60 jechuudha akkuma isin argartan kana maashaallah komodiinoo cinaa tokkotti masaabaa sadi qaba balballi isaa balbala afurii akkuma isin argartan kana maashaallah haala bareedaa ta'een haala kanaan dhumateera jechuudha balballi lama akkuma jirutti madaddaraan haa ta'uunaan jettee obboleettiin teenya qaaliin balballi lama walitti banama madaddaraadha jechuudha balballi lama ammoo ka uffata irratti fannisan kinuuti jechuudha akkuma isin argartan kana maashaallaadha haala kanaan hojjetamee fi dhumee jira jechuudha maaxafaan isaallee maaxafaa oriijinaalii ka ta'e maashaallah hedduu bareede haala kanaan xumurameera jechuudha balballi isaa balbala afur isiniin jedheera balballi lama masaa madaddaraa ta'e madaddaraalleen akkuma isin argitan kana hedduu
dhedheeratee daraddarameef illee madaddaraan akkuma isin argitan kana dhedheeratee daraddarameef balballi lama madaddaraadha isinin jeera balballi lama ammoo boota uffatetti fannisanii jechuudha. Maashaallah haala isin argartan kanaan xumurree fi jirra jechuudha. Obboleetti teennaa masaabaan isaa 3 isinin jedheera masaabaa 3 kinooti gajjedha akkasitti wanni jechuun na hin mijatu waan ta'eef hanga tokko isinitti mul'isa hidhee akka isinitti mul'atuuf akkana isinii banee jira jechuudha. Namoonni barbaadan ajajadhaa isinin jira. Gatiin isaa meeqaa jechuun keessan hin oolu 48 jechuudha. Gatiin isaa 48 jechuudha. Gajjechuun rabbaa'ina ulfaata hidhee durallee isinii himee jira. Kinooti akkuma isin argitanii nama hin mijatu. Maashaallah gatiin isaa 48 mitiriin isaa mitira tokkoo fi saantii 60 isiniin jedhee jira. Mitira tokkoo fi 60 biffeen ammoo mitira tokkoo fi 50 biffee fi qumsaaxiniin kenna akkana fakkaata jechuudha. Hedduu bareedaa akka ta'e maxafaan isaa maxafa orijinaaliidhaan namoonni jechuu barbaadanii meeshaa kwaalitii ta'e kana ajajadhaa isiniin jedha. Qumatiin isaa oli jechuudha. Qumatiin isaa oli kinooti jechuudha. Tadarraabiin qabu taansee soofaadha jechuudha. Soofaan kunillee akkuma isin argartan kana maashaallaadha soofaa bareedduudha jechuudha. Akkuma isin argitan kanatti haala kanaan kararii kana filattee obboleettiin teennaa kararii kanaan ajajattee jirtu jechuudha. Isinillee barbaadan soofaa ta'ee arabiyaa majlisii ta'ee wantoota barbaadan ajajachuu dandeettanii obboleettiin teennaa isa kana ajajattee haala kanaan hojjannee haala kanaan xumurree fi jirra jechuudha. Namoonni barbaadanii ajajachuu hin dandeettanii isiniin jedha. Akkuma isin argitan kana soofaan kun kan nama 7 teessisu jechuudha. Nama 7 teessisa. Gatiin isaallee maashaallah birrii 40,000 jechuudha. Namoonni barbaadanii ajajadhaa isiniin jedha. Gatiin isaa birrii 40,000 nama 7 teessisa jechuudha. Namoonni barbaadan ajajachuu hin dandeettanii. Akkuma isin argitan kana bootaan isaa na hanqate jennaan wali assisiisee wal jala bubuusee jira argaa jirtanii. Nama 7 teessisa jechuudha. Namni feetan ajajadhaa. Kararii ammoo kararii isin barbaadanii fi kararii ofii keessanii jaalattanii ajajachuu hin dandeettanii. Inni nama 7 teessisa. Gatiin isaa birrii 40,000 maashaallah gatiin isaa akkuma isin argartan kana akkaataan hojjechiifame isaallee hedduu bareedaadha jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaallah ajaa'iba ta'ee dalagamee jira jechuudha. Namni barbaadanii ajajachuu hin dandeettanii. Jalli isaa wanti isin beekuu qabdanii dhugaa firummaa hin kuttuudhanii jalli isaa muka jechaadha. Jalli isaa muka jala isaa kana jechuudha tokko mukaan hojjetama tokko sibiilaan hojjetama. Inni kun garuu kan sibiilaas ta'e miti kan mukaati jechuudha. Akkuma isin argartan kana jalli isaa muka jechuudha. Namoonni barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Gatiin isaa birrii 40,000 nama 7 teessisa isiniin jedhee jira. Akkuma isin argartan kana qumsaaxiniin 48 biffeen mitira tokkoo fi saantii 50 ta'ee 60 jechuudha. Achi gadi yoo ta'e immoo isiniif qannasa jechuudha. Akkuma isin barbaadan kanatti jechuudha. Maashaallah haala kanaan hojjetamee xumuramee jira. Mitira tokkoo fi 20 yoo ta'e gatiin isaa sirri isinii qannasa jechuudha. Biffee soofaan kenna akkana fakkaata. Namoonni barbaadan keessan na dubbisa. Lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 72 duwwaa 25 irratti naa bilbilaa isiniin jedha. Dugdi duubni isaallee akkana fakkaata. Nagaatti horaa bulaa hin jaalatan jedhee abdii guddaa